goon ati harkaan darbin wanni firraa yaa yoo shayxaanaati wanti shayxaanaati yoo ciftuu haatee mataa sirraa murtee mataa warraa murtee dabarre eenyu gaafanna maal abbaa keenya gaafanna waan innis godhee gartee miti beekte ka abdiin ammaa osii mari'atuuf deeme bari inni ammaa mari'atuuf deeme gara lubbuu wanta si dabarsan abdiin natti mari'atu abdiin hin beeka abdiin miskiina abdiin miskiina hayya diinan qabdu maal tokko nas godhe eenyu diina si biti abdiin amata meeqa dheeraa amata meeqa hojjetur ummanni siistamaan deemati siistamaan qabdu gaafattii sirraa dhorkite mucaan kun miskiina itti irraa dhorkite silaa gaafattii san daleyneef silaa gaafsan daleyneef amma dhufee akkana sin godhu abdiin amma isaa diina si bite diinan qabdu miskiina du'aata akkam beetu caccabxee mana ta'ii si gaayyee gana raawwatan deemallee uummata si jaaru deeman yersi si jaaru kutan gana si mari'atan eenyuun nan mari'ata sa gana uummata si jaara abdiin yaa fi abdiin waa takka irraa quban qabu abdiin beektu duraanoti abdiin kan magaaf duraa tokko sitti uummata guutuu dhiiga dhaabe yaa boo abdii miti ati diinan qabdu muidii maalis beeka akkas godhu bakka wajjii siistamaan achiin bitanii addunyaa siyaasaan dalaydee amma addunyaa siyaasa taatee itti hayyisuuf kennu ati ammoo miskiina dumettuu gaayyee harkatti cabsan miilas cabsan eesh faayidaa tante hayyee walumaan itti ilaalla waa hundaatu amma waan itti ilaallu hin qabu yookaan tis walama jarrin an amma muwaddiin hin beeka muwaddiin irraa kafalachuu danda'a jarrin ana hin beeyne kanan argeen akka hin beeyne jira gartee na tumes jara son guutuu eenyu si qopheessire muwaddiin eenyu si qopheesse nam takka muwaddiin yeruma wajjin haasoo keessatti kilaafa godhe an bakka kumenne aaroo argeen ture yeroo sanattu aara isa ati siistaman beeytu muwaddiin kasi qopheesse ati abdiin kana miskiina maa akka keessa kiloo kufete abdiin ammoo miskiina miti waan kana shira kana hunda kadhata jiru dhaggeeffadhu abdiillee hojii tattaa turre garuu hin beeku guyyaa lama isa ahun bartaayee yaa akhi sababni maali mee amma duudee gaafame bartaayee rabbii jiiti aboo namni kana ajjeese abbaa biraati mucaan nagaa jira mana ati mica abdiin kun sihiirisi godhate moo amantee qulfiin deekamti kanate nama jaartiin deetee hojii akkasi galee maal ta'e amantee kam qulfii ta'an sihiirisi godhatani yaa keeti ibbari meetaa takka leeyaatu rabbii jiiti ibbari ati aboo ilmoon dhiira naaf inni dhiifama ol gaafannee yeroo sanatti inni illee dhiifama naaf godhee ture mucaa kana nagayaan yeroo dheertuu kana wajjin turaa jira anillee mana isarra dhiisee qulfillee itti fannee deemaa jira mucaan kun waa takka godhaan jiru isallee asumaa biraa naaman osoo inni hin deemin naan jedhu naa wajji deemna naan jedhu an isaan taa'e ati deemaa seen egaa mucaa muwaddiinee kanuma nagaan na bira asii nagaan nu biraa deeman argeenu waa'ee abdiitiif wal mari'annaa koonnaan jee abdii kana kara itti galchinu kara ittiin maal goonu kana natti haasawinaan an gammadee bakka waa'uma isa kanaatiif eegataati jedhee abdii ati taa'e isatti ni minee koonnaan jedha abdii kalaas ati miskiina waan isitti ni misin jeewaati miskiina ati akkam beektu asii shira kan daawwanne asii galchan ati waan biraa amma dhiisi micaan kun badaa yaa akhi micaa kana ni beekta micaan kun badaa micaan kun kan beetana guutuu jeeqaa tureeti ni beekta amma micaa kana dhiisiti micaan kun siirisi godhatu maa siirisi godhe shakkee maal akkamitti isa maqaan amantee qulfii daddi mana kan keessatti kan mana kan isa hojii jiraattee waa hunda hojii laakkata akkamitti yaa mucaan gara tokko dhaqaan jiru manuma kana ta'a bakka dhaqu hin beeku kanaa guyyaa lama dura moo sadii dura wal bare muwaddiin ati hayyee akka namni guyyaa lama sadii dura wal bare hoos hin jedhuma asii cabsan gaa ati siistama yaa ibbari beekna duraan muwaddiin duraan wal beekna an kana na godhan irratti kana narra raawwatan seena isa duraan illee iddoo dalagatti illee wal beekna waan takka siimuu meeti waan takka siimuu amma ati formaata takkaan siiman ati silaa hin bartu mee maa irraa boochaan madhiisi kan boo'in bar ifumaa if goote ifiif garaafatte gaaf takka illee takka hin bartu amma dhiisi abdii beekta abdiin badaadhaati abdii irraa hafatan aboo mucaan kun qaata mana kana wajjin aboo ammaa umari maayyeetu silaa badaadhe ana rafuun ajjeese amma anjoo ammicuma kanaa qabata malee ta'an anjoo lumaanis tanaa amma duruma irraa ho'i ati kam gochi galta mana bakku marti yoo silees biraa hojii akkam goota kan yaa boo isaan yaa ati ijoollee absiin duuba rakkoo qabu jeeti ati hin amanamtu asiin nagee so gidaatee si kokkoflaa nagee taate asiin shira biraa si jaatti akkamitti amantan mucaan kun waa takka irraa qaban qabu ana amma muwaddiin mucaa waa takka irraa qaban qabu ati ijoollee malee sanatti wajjin galee mana waa'u amma ati gaaf duraatti sanii miti dhiisi
yoo Rikala tuyta. akka goonuusitti na yaa dhaggeeffadhu akka goonuusitti maate ganata biraas ta'e akka goonuusitti na yaa dhaggeeffadhu abdiin wanta shira biraan wanta xaxee shira biraan wanta hin xanne amma shira biraan wanta xanne abdii qochiisu qabna. Simaala suutate ma. Diba kam goota. Doonu dhiisime mucaa kanaan mantan miskiina nagaa uumaa irraa quban qabne. Kana jettee deebitee ammallee shira biraatti xaxuu fedda. Yaa akhi oduu shira biraan amma deebitee na dongorsiiftee mucaa. Dhaggeeffadhu ammas itti himaan yoo ammoo nama abdiin mana kana deebi'ee mana kana jiraatan ani hidhii yangartu anumaa qooma seeraas kaasee ani yoo sababaa gartee abdii waa godhaa abdii waa goonettee na kanatti hin deebitu taate baafadhoo barbaadde. yaa akhi dhaggeeffadhu hin baafadhu na qooma seeraas fideeti. Amma abdiin oduu shira biraan xaxee shira irra xaxee waan biraan irratti yaadii yookaan miidhama biraan irratti hin geessine lama deebi'ee abdii shira xannee sila akkuma naantu gini gata argaa bara aara keessaan jiraati akkuma sila gaaf duraa dhabamsiifte sila dhabamsiifte akkana sun godhama inni deebi'ee guyyuma anta laaftanii angoolee arsisan waliin gaaf duraa gaafatti usi jaalaafateef waan kana hin mana mucaan sodaate amma oduu inni shira irratti yaadne irra yaadne abdii gara inni gara shira ajaa'ibaa irra yaadne akka inni deebi'ee ganaa akka inni deebi'ee ganaa nu miinetti akka inni deebi'ee ganaa nu miinetti goona. Deebi'ee immoo maataa shira irra callee shoqqee shoqqoon akkana goonee biraatiin deebi'ee shira guddaa irratti xiyyaan nu dhabamsiisuu danda'a. Aboo shira maallaa irratti xaxaamteeti yoo barbaadde atu baafadhu isuma naa wayyaa inni dhufu waan tana yoo deebi'e ani osoon isa kana mucaa kana hin ergini deebisi yoo tu gadhiifte mallee. Isaa yaaddaa mallee. Aboo isaa yaadii dhiisi. Mana kanatti deemee mana kana osoo inni taa'uun biraa deemee mana kanatti. Waa'ee manaatiif hin dhiisi amma isa yoo ammoo shirratti xiqqatee qarra yaadne yoo dhabamsiisa xiyyaan yoo deebi'e ammoo isa mechuun dhabamsiisu qabna abdii. Abdiin akka deebi'ee garaallee waan goon. Allah haadha waan keetitti ayyaa akkam goon. Waan takka wanni godhan hin jirtu. Ammi ishii na tajaajili. Harki kiyya bichii na fayyadu. Si tajaajilas yoo si tajaajile akkaan si tajaajilu wani si tajaajila. Ayyoo abdii shira abdii akka goonu goonu malee akkaan si tajaajilu. Ni deemtee waan na tajaajiluu baatte hanga nam fayyutti inni yoo dhufe hanga saniin na bira dha. Akkaan si tajaajilu barbaadda. Abdiin deebii biraa dhiiftee na tajaajila. Dhaggeeffadhu akkaan si tajaajilu barbaadde ta dhaggeeffadhu abdummaan mana kana deebi'ee abdiin mana kanaan wajjiraanatti adeera wayya lubbuu diya qisaas godhuun barbaadu. Abdiin kuni ani lubbuu diya qisaas godhuun barbaadu ani ammoo deemuun barbaada bas si dhiisee dhaggeeffadhu yaa Ramataan waan si galuu qabu beektaati wanni si galuu qabu osoo mucaan kun asii deemee isaanii wajjin silaa namni godhe eega isaan na qaban achinna dhufee wajjin kanatu mutaate mucaa kana abdiidha jedha amma ammoo osoo tatteenya fiidoo waraabna jennee tatteenyutu narra dawwalan isaan dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu jira ati waa'ee abdii chuma dhufaati abdii yoo laal akkana si jedhu yoo addaa miti waa'ee nan siin joogoota dhaggeeffadhu abdii yoo wajjin nyaatti isinii fi hundi garaas nyaata akka ji yoo garaas nyaati ati harka kee tuqin ani harka kee hin tuqu anaatu akka isaan si godhan kana garan godhee caccabsisee abdii caccabsinee akka laal akka nam tokko illee hin beekne makiinaan fuunee makiinaa gomaatiin saruu magaalaa kana xaafat darbine. Aboo akkanam takka hin beeku. Ana hawayyaa gaafa na wayyaa abdii miti kana itti na wajjin caccabsitee warra keessoo ta'e yoo kana gargaara. Ijoollee miti abdiidhaa shira yaadeechi dhaqe. Mooddiin sani. Abdii shira yaadeechi dhaqe ammaa jina dhageessa. Abdii mana kana deebi'ee hojjiraachuu hin dandeenye. Ana immoo si wallaanatti inni waraaqoo takka dhifkata. Eessa qabda? Eessa qabda? Naman qabu. Akkam goon. Manan qabu. Wanni firraa malee wanti shayxaanaati yoo ciiftuu haatee mataa sirraa murtee mataa warraa murtee dabarre eenyu gaafanne maal abbaa keenya gaafanne. Anaatu dura rafaa. Maal taate? Anaata riigarra guddata eenyu halkan kanaa osoo rafnee bula. Hayyoo keessaa hojjisee hojii hore. Takkaanan tuqu. Akkam wallahi nagaa. Ati oduma kanatti ammallee si qaqqabsan ammallee mataa asirraa muranii. Ati akkam taate? Ati fayyuma qabdu ati na haarsite. Aboo hadhoos. Yaa rabbi. Wallahi si dhukuu malee silaa si dhiisu. Ati meebii si caccabtee si irra jirtu jaartii ante yaadatu nama jaartii ante sunu asii fuudhee biyyaa baase akkamitti ma raatteeti. Aboo akka inni jaartii biyyaa baase isallee caccabsinee ajjeesullee garaa nu yaadu caccabsinee miila caccabsinee akka inni si godhan daran goone biyyaa baase makiinaan fuudhee darbinu tamaam walii galee.
Sai. Si maaluma fi yaaduma kana yaadde. Ati jaartuu wanti yaadatu jaartii antee nama biyyaa baase akkamitti garaas nyaata? Dhiirti takka waan kutte waan dhiifama walii goote irra waliin deemtu taakka jedhe. Ati amma kanaa godhuu dandeessu. Yoo sitti tole. Mootiin irraa laaqamani mootiin irraa laaqamani bas kan argee yeela dhukkubaati ilatti iyyaala lirra biyyee. Singaltu silaayiti karaa simbooyin ammaa sumaajeeti yaa bara sumaajeeti miira keessa galeeti malee waan biraati hime. Simbooyin. Osoo mucaan akkanan mucaan agaati wanni asii miira natti tumtee maal jettee isa kana malee cabsitee akka fiyyaa godhu feetu. Akkam gola nama lamaan asirratti ciifna. Barkiyyaa mana maaceesee darbina isa. Magaalaan ala baafnaa wayii. Magaalaan ala baafna isa. Duraanitu dogongoraan godhe. Sanuu rabbiin dhiifama naa godhutti jira ati lammaffaa itti naa deebiif ta'e isa naa cabsuu yaadda. Aboo ati amma nama akkana na godhe harka akkana naa godhe bichaa ati naa baafu. An kana siifin baasa rakkoon qabuuti. Barshi harka nan tuqin maaluma gooti. Yoo amma si baasuun nama dhibu beekte. Asii wal si baasuun nan dhibu harka kan keessatti. Ammoo mucummaa shirri guddaan eessa jira beektaa shirri guddaan gara abdii kanaan nu jedhu. Ammoo jedhee akka feene goon abdiin dhageenyaan shirri guddaa achi nu fidee nu dhabamsiisuu danda'a kan waan raawwu. Odoo lubbuun teenyaan dhabamsiifne tokko shosan biraa dhabamsiifne jara sayyooti deemnee siiraa haballe raayu. Dura an ambishi. Ma obsi siifin jala kaya. Ayya kaya dhamame. Tuuta na godhe. Ayya dhuma. Laa jara kana siirraa habala takka siirraa habala garuu ammoo shirri guddaan duubni ichi jiru achi immoo dhaqnee jara kana xuminaan dhufnee kiyyaan shirra irratti ta'e nu hojjisuu hunda. Adamma wanni gootu ijoollee teenya yaa'ame waliin qabee irraa naa baasi mooddiin nama meeqa isaa warra kanis badawuusa nama meeqa. Nama sadii mooddiin hojii sadii nama lamaan beekan isaan lama. Abdii hojii afur abdii maal isaan beektaa kan. Abdiin eessatti hoggaan hafiddu ati fuutee hafiddu mana kana hin jiru mucaan. Si wajjin naqamne. Ati bas kaas tumnaan isumaas chisi darbanii wal. Ati mee diin haqa rabbiiti haqa rabbiin dubbadhaame irran kaa'uga maaliif jennaan arrabni arra jiidha boru goggoga saniifu isa osoo hin argin isaan aduma osoo quban qabaaten. Sada addunyaa kan beektu addunyaa akka nama tokko beektu addunyaa kana nama tumsiisa amma. Mucaan kanan qabu eessaa fidee qabu. Miskiina mana kanatti. Afaan nama tumsiisa siyaasa namni abdiin beektu gisa akkasii laaltu gisa akkasii mataa qabee taa'u sun laalee sirriitti jalatiis jala deem laalee dhuguma isaan. Ambar kiyyaa akkana laalee maan gaaf duraa tokko laalee. Ohoo. Kun baasoo kanatti akkana wajjin nu baasuu nan deemuu jeetiin barfirraa. Eega dhukkubatee isaa dhukkubee hojii hangarratti waan akka irraan yoo hangarre sanumaa fi wajjin jiraachaa. Ani maal itti balleessitee sanaan maladhee dhiifama gaafadhee wajjin galaa jira. Ayeega isa dhukkubee dhineef mataa qabdee ati jiraattee fi amma kun akka mucaan afaan kiyyarraa guddoo irra sin akka. Sun afaan kiyyarraa dhageenaa gaafatee ture abdii maal tokko akkana jeetti dubbadhee sababaasaa. Ogosuma miira keessa galeedha inni bee. Lammaffaa deebi abdiin deebisee. Isaanillee nagaa godhe. Mootii baatu kanallee. Manatti eega gale. Yeroo sanitti gizeenni telefoona naa godhee wajjin dubbadhee abduu bira taa'e eenyu si dabalee jennaan mootiin itti namin abdiitti naan jee bakka ani miirri an yaade abdii sabbiraat goon waan duraan irra wal mari'anne abdii kana tajaajila wanni hundaa'u goona jedhee waan abdii irratti gartee sabbiraat goonuunsee gammadee asii filatte dhaqe. Gizeen dhaquu namni lama na tatta'an ijoollee yoo gartee isaanii gandi isaanii godhee qabee gartee mari'achiisee waan abdii kanaaf deemanse. Dhaqee hedduu garma gizeen harka itti fannuudhaaf jiru na dubbisuu didanii anumatti nyaara qayyaran ulumanatti lafaa kaasan. Amma achi booda waan isaan na godhan. Dhaggeeffadhaan viidiyoo keessa ilaalaan ture bara. Viidiyoo gaafa ati sheektijetti fiddee sheektichi asitti dawaa godheefi dawaa sabaan sheekticha kanneen yaadatta. Dawaa abadan siirii namni yoo itti godhe illee ittiin qaban. Dawaa yoo siirii namni itti godhe illee ittiin qaban. Hayoo namni siirii qabutti dhufillee waa takkan goon. San kanneen ni yaadda. Fayyaa waa takkan ta'u godhaa san. Dawaa meeqa keessaa qaba. Angaroo moonni sirra kun jiru akkas qabsadee kan godhan abdii. An deebi'ee waan sama si godhatu mara. Barati wanta akka taa'abdii isa keessa mul'atu jiru. Baraan maanu shakkee jiru. Takka natti hin goone abdii. Waan maanu shakkee jiru. Yaa akhi abdii waa takka irraa qabu akka
واتك أبديتو هنا أبدي بس أبدي دواسة سجونون ولا دواسة سجونون ولا سلا قبا قباته خوت من أنجي أبدي ندوب ران رفوم ملا أبدي تهيني مني خوت من أنجي أبدي تهيني مني خوت جاك بلال أنا تو نشك سيفني واي أبدي را جاك بلال أبدي تهيني مني خوت تيجي فيديو وجيب أسوان سانكوبا قباته فيديو سنة تنتام إن فيديو أبدي هو بس نوسي سجونون ولا فيديو مرة تو تتيني أبدا بلا تابدو سديات أنا بدانا تمام مكان متانا ركوب سيتكوي بس هنا فرد تجري أنا بني بشان كنا ما يقرانا وستي رب ما يا رب شيء يقول لا ربي سيقول لك متى أبدا ومتك فتوى سنة يا رب يا الله التناسي وزن